عليكم ورحمة الله وبركاته. دامسا قبابان قبا ورين معلقة دولار ربان تكيتا كونسرتي بتاتيسينو نبي ربي كجي عليه الصلاة والسلام ميلي المنا ما قياك اما هنسوسه حنقوان أخر الرقافتمو umrii tee guutuun raa rabbi si gaafata, dargaggummaa teetiin raa rabbi si gaafata, maallaqa hoo eessaa fiddee eessatti baasuu jirtaa rabbi irraa si gaafata, beekumsaan ansiif kanne maal itti hojjechuu jirtaa rabbi irraa si gaafata jechuudha. Soo maallaqa kana eessatti baasuu jirtaa yoo rabbiin siin je'e guyyaa akkana osfaanaadhaaf dhufeetiin halkan shubbisaa bulee tun amma deebisaa ni taati nama aqlii qabuuf. Namni rabbii fi guyyaa qiyaamatti amante, namni islaama taate, namni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa kiyyaa beete, aboo rabbi si haa arku, rabbi sodaadhuuti. Iddoo badii itti hojjetamtu, iddoo kabajaan teessirraa itti mulluqamtu, iddoo rabbii sitti itti dallan, iddoo itti salphattu maallaqaan bitattee hin seenini. Dhaamsitti aanu rakkataa meeqaa jira, beelaawaa meeqaa jira, cinqataa meeqaa jira, hiraaraa meeqaa jira biyyatti. Osoo rakkataan meeqa jiru, osoo beelaawaa kana erginee fi nyaachisuu dandeenyu, maallaqa kana baasanii iddoo daansiin itti taphatamtu tikeeta bitatanii seenuun nama aqlii qaburraa ni fakkaatti, nama rabbitti amanee jirurraa ni fakkaatti, nama rasuula rabbi hordofurraa ni fakkaatti. Dhugumatti ati rabbiin guyyaa qiyaamaa maallaqa eessa baastee je'ee yoo kan si gaafatu taate, yaa rabbi koonsartiiniin seeneen deebisaa ni taati, deebisaa siif hin dhiisa. Sheer godhaa, sababa ati sheer gooteen namni barnoota irraa fudhatee tawbatee dubaa haraam kanarraa dhaabbachuudhaatiitu mala. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.